dinagdee Itoophiyaan ji'oota 3 dura hojiirra oolchuu eegalte hanqina kuufama sharafa alaa baankii biyyaalessaa fi baankota kaanii irratti jijjiirama guddaa fiduu bulchaan baankii biyyaalessaa obbo Mihiratuu Maammoo himan. Yaada miidiyaalee biyya keessaaf kennan keessatti kuufamni sharafa alaa sirna baankii keessa ture doolaara biliyoona 2.2 oliin dabaluu beeksisaniiru. የብሔራዊ ባንክ የነበረው የውጭ ምንዛሪ kuufamni sharafa alaa baankii biyyaalessaa keessa ture doolaara Ameerikaa biliyoona 1 ture. Amma kuufamni sharafa alaa baankii biyyaalessaa keessa jiru doolaara Ameerikaa biliyoona 3.4 ol ta'eera. Amma kuufama sharafa alaa baankii biyyaalessaa dabalatee sirni baankii biyyattii keessa jiru kan ammaan dura ture doolaara biliyoona 3.1 irraa gara doolaara Ameerikaa biliyoona 5.8 guddateera. Riformichi kuufama sharafa alaa Itoophiyaa guddisaa akka jiru arguu dandeenya. Obbo Mihiratuu baankileen daldalaa biyyattii keessa jiran ji'oota 3 keessatti sharafa alaa doolaara biliyoona 1.7 ta'u gurguraniirus jedhan. በአጠቃላይ በባንክ ሲስተም ውስጥ ከኤክስፖርት sirna baankii biyyattii waliigalaa keessatti sharafa alaa warra meeshaa alatti gurguran irraa bitan gaafa laallu baankiiwwan jiran giddugalaan ji'a tokko keessatti sharafa alaa oomishaalee alatti ergaman qofaarraa argame miliyoona 500 ta'u bituu danda'aniiru. Gurgurtaa sharafa alaa wayita laallu ammas erga riformiin godhamee booda ji'a tokko keessatti giddugalaan sharafa alaa miliyoona 700 ta'u gurguraniiru. Kunis remitansii otoo hin dabalatiin gurgurtaa meeshaalee fi tajaajila qofaarraa kan argamedha. Ji'oota 3 darban giddugalaan sharafa alaa doolaara biliyoona 1.2 bitaniiru. Doolaara biliyoona 1.7 ta'u nama barbaaduuf gurguraniiru. Ji'oota 3 keessatti jechaadha. በሶስት ወር ውስጥ ማለት Bu'aa riformiin dinagdee fide ka ibsan bulchaan baankii biyyaalessaa kun wayita riformichi beeksifamu qajeelfamni bahee ture tokko akka fooyya'u amma murteen darbus beeksisaniiru. Ekspoortarootni sharafa alaa argatan keessaa walakkaa yeroo murtoofneef of harka kaawwachuu akka danda'an murtaa'uu ibsan. ኤክስፖርተሮች ያገኙትን Ekspoortaroonni dhibbeentaa 50 argatanii akkuma fidanii gurguranii isaa fi dhibbeentaa 50 garuu yeroo murtoofneef herreega baankii Itoophiyaa keessa jiru kaa'anii itti fayyadamuu akka danda'an ayyamameera. Hojimanni kun kan ammaan dura turedha. Riformiin ji'a 3 dura wayita ifa godhamu ji'a tokko keessatti dirqama gurguruu qabu jennee turre. Amma garuu yeroo murtoofneef of harka tursuu akka danda'an ayyamameera. Kun yeroo ogeeyyiin sharafa maallaqa alaa argatan rakkoo tokko malee gara biyyaatti fiduu danda'u. Baankiiwwan isaanii keessa kaa'uu danda'u. Yeroo fedhanitti itti fayyadamuu danda'u. Donald Trump tarsiimoo dursa Ameerikaaf jedhutti nama amananidha. Dinagdee, daldalaa fi investimentii biyyattii cimsuu fi baasii hir'isuu irratti xiyyeeffatu. Trump White House'itti deebi'uun Afrikaaf maal fidee dhufa? Chaayinaa ka doolaara biliyoona hedduu Afrikaa keessatti dhangalaasuun hidda jabeeffatte bifa kamiin morkachuu danda'u? Hiikaa fi tasaa gabaasa qaba. Waggoota dhiyoos dhiibban US Afrikaa keessatti qabdu jalaa irrataa dhufuutu himama. Donald Trump White House'itti deebi'uun ardii Afrikaa wajjin walitti dhufeenya akkamii qabaata kan jedhu gaaffilee ka'an keessayi. Morkattoonni US kanneen akka Chaayinaa fi Raashiyaa fa'aa Afrikaa wajjin hidhata cimaa uumaa jiru. Keessumaa Chaayinaan doolaara biliyoona hedduu dhangalaasuun hidhata Afrikaa waliin qabdu daran cimsatteetti. Kanaaf Trump aangoo pirezidaantummaa US'tti deebi'uun Afrikaaf maal jechuudha? Tarsiimoo Trump dursa Ameerikaaf jedhu keessatti ardiin Afrikaa bakka kam qabdi kan jedhu haa ilaallu. Trump bara 2016 yeroo aangoo qabatu Afrikaa waliin daldala fi investimentii irratti xiyyeeffachuun akka hojjetu beeksisee ture. Bara 2017 walitti dhufeenya US Afrikaa waliin qabaachuu qabdu irratti akkana jechuun dubbatee ture. We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance and to Biyyoota Afrikaa ofirratti hirkachuudhaaf carraa hojii uumuu mijeessuuf kutannoo qaban waliin walta'iinsa dinagdee uumuu barbaanna. Afrikaan carraa biizinasii baay'ee guddaa ta'e qabdi. Kanneen biyya isaanii deemanii sooromuu barbaadan hiriyoota baay'een qaba. Waggoota 7 booda Trump ejjennoodhuma yeroo sanaa qabamoo tarsiimoon isaa ni jijjiirama. Bara 2023 bulchiinsi Baayiden Afrikaa keessatti doolaara biliyoona 50 ol investimentii irratti akka oolchu beeksisee ture. Haa ta'u garuu bulchiinsi Baayiden sarbama mirgoota namoomaa biyyoota Afrikaa keessatti raawwatuuf Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduurra qoqqobbii kaa'ee ture. Faallaa kanaa Trump waa'ee sarbama mirga namoomaa ilaalchisee dhimma biyyoota kaanii keessa akka hin seenne fi faayidaa Ameerikaan gama diinagdee fi investimentiin argachuu qabdu irratti xiyyeeffachuun akka hojjetu xinxaaltonni ni himu. Hooggantoonni
Afrikaa nama akka Tiraamp ifaa fi bu'aa irratti xiyyeeffatu deeggaran jiru. Qajeelfamni Tiraamp hariiroo idil-addunyaa biyyoota galma irratti hundaa'e qabaachuu cinaatti dhiisee bichuuwwan Ameerikaa, Masrii, Morookoo, Saawudii Arabiyaa fi UAE hunda caalaa immoo Israa'el waliin hariiroo bu'aa argamsiisu filata. Ejjennoo dhaabbataa Tiraamp biraan dhiibbaa Chaayinaan ardii Afrikaa irratti qabduu fi loltoonni Ameerikaa Afrikaatti ergamuu jibbuu isaati. Gargaarsa fi nageenya ilaalchisee filamuun Tiraamp Afrikaaf maalidha? Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa yeroosii Maayik Poompeyoo Sudaan Omar al-Bashir mormii uummataan booda aangorraa buusuun yeroo daawwatan kaayyoon isaanii daldala ture. Yeroo Sudaan waliigaltee Abrahaam jedhamu mallatteessitu Ameerikaan qoqqobbiirraan kaasa jettee turte. Tiraamp yeroo aangoosaa marsaa duraa waraanni Ameerikaa Afrikaa keessatti shoora akka qabaatu hin barbaanne. Inumaa loltoota Ameerikaa Somaaliyaa keessatti garee Al-Shabaab loluuf bobba'an baasee ture. Bulchiinsi Baayiden garuu murtoo kan haquun isaan deebisee ture. Lixni Afrikaa lafa sochiin jihaadistoota olaanoo ta'e itti adeemsifamuu fi gareewwan mootummaa fonqolchuuf dhiibbaa taasisan garee loltuu Raashiyaa duraan Waagner jedhamuu fi amma Afrikaa Koor jedhamu waliin waliigaltee uumaa jiru. Tiraamp hariiroo Afrikaan lixaa Mooskoo waliin qabaniin irratti yoo hundaa'e akkasumas waraana Yuukireen irratti pirezidaantii Vilaadimir Puutiin waliin waliigaltee uumuuf kan karoorfate yoo ta'e haala tilmaamamuu hin danda'amnetu uumamaa jedhu xiinxaltoonni. Garaagaraa keessatti guyyaa har'aa namoonni hedduu hiriira bahuun Oromiyaatti nagaan akka bu'uuf waamicha godhaniiru. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Oromiyaa dabalatee miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti hiriirri waamicha nagaa abbootiin gadaa fi abbootiin amantaan durfame gaggeeffameera. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed hiriira waamicha nagaa kana fakkeessaadha jechuun ibse. Inumaayyuu marii marsaa sadaffaa kan dide mootummaadha jedhe hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Guyyaa irraa godinaalee Oromiyaa keessatti hiriirri waamicha nagaa taasifamuu waajjirri kominikeeshinii Oromiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibse. Hiriira waamicha nagaa kana ilaalchisee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed mootummaan fakkeessaa jiraachuu fi marii marsaa sadaffaa irratti deebi'uu diduu ibse. Mootummaan Itoophiyaa tibbana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii gaggeessaa akka jiru himaa ture. Guyyaa har'aa biiroon bulchiinsa fi nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraatti uummanni hiriira nagaa ba'uun nageenya waaraa qe'ee Oromootti akka mirkanaa'uuf waamicha taasisaa jira jechuun maxxanse. Obbo Jawaar Mohaammadis suuraa hiriira uummataa godinaalee Oromiyaa keessatti maxxanfame fayyadamuun fakkeessuun nagaa buusuun hin danda'amu jedhe. Mootummaan gama tokkoon marii araaraa marsaa sadaffaaf warwaannaa biyyoota dubbii harkaa qabaniin dhiyaataa jiru didaa, gama biraan uummata miskiina aduutti baasanii wawwaachisuun sirrii miti. Nagaa buusuuf onneerraa fedhii qabaannan waltajjii mariitti deebi'uun ala falli hin jiru jechuun barreesse. Mootummaan marii nagaa marsaa sadaffaa woboo waliin taasisuuf diduu ilaalchisee waan ibsee hin jiru. Dhiyeenya kana kan gaafanne gama woboon qaamoleen gidduu keenya jiran qofaatti nu gaafachuu fi nu dubbisuu irraa kan darbe wanti qabatamaa marsaa sadaffaaf mari'achuuf mootummaa wajjin waliigalame hin jiru jedhee ture. Tibbana UN'tti manni maree mirgoota namoomaa haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti gamaagama jiru ilaaleera. Kora UN kana irratti ministeerri haqaa Itoophiyaa obbo Balaayinuu Yirgaa gabaasa yoo dhiyeessan mootummaan garee hidhate biyyattii keessa socho'u hunda qunnamaa ture jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo waliin mariin nagaa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamuu kan eeran ministeerichi kun kutannoo mootummaan nagaa buusuuf qabuuf agarsiistudha jedhan. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ammoo jechaan ibsuu fi gochaan raawwachuun adda akka ta'ee fi nagaa buusuu akka hin dandeenye keeke. Mariin nagaa marsaa lammaffaa abdii guddaan kan irratti gatame yoo ta'u yeroo dheeraa kan fudhatee fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromoos kan irratti argaman ture. Ergasii mariin marsaa sadaffaa gaggeeffamuu danda'a tilmaamne jedhus ture. Gama mootummaan balballi keenya nagaaf banaadha kan jedhu yeroo hedduu ni dhaga'ama. Gama hidhattoota wobootiin nagaa buusuuf qophii ta'uu himuun yaadota nuyi akka haal dureetti dhiyeessine mootummaan akka hin fudhanne yaada jedhu qabu. Ajajni olaanaa abaa'oo woboo ibsa galgala kana baaseen waamichi nagaan mootummaan gochaa jiru waraana hiikkachiisuu irratti bu'uura kan godhate ta'uu hime. Mootummaan maqaa nagaatiin dararaa uummatarraa gahaa jiru kan tarreessu ibsichi nagaan mootummaan Itoophiyaa dubbatu adeemsa hordofaa jiru irraa kan ka'e fagoo jiraa jedheera. Abbaan gadaa Booranaa gadaa isaanii xumuranii baallii dabarsuuf qophiitti jiran Kuraa Jaarsoo amantiin sirna gadaa kalaaffatu gochaa jira jedhan. Abbaa gadaa Kuraa bara gadaa isaanii wantoota milkeessanii fi wanta hafe irratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Aslii Galgaloo sirni gadaa sirna bulchiinsa ammayyaa kana keessatti akkamiin gahee akka ba'us gaafatteetti. Waa'ee sirni gadaa agam beektu beekuuf dhabuun keen sirnichirraatti dhiibbaa akkamii uuma? Gadaan sirna bulchiinsa uummata Oromoo demokraatawaa ta'ee ka eegi duriitu jiru.
Namni garii akka qabeen guddaatti ilaala. Kanneen sirnichirraatti hubannoo gaan qabneelleen jiru. Addunyaa ammaa fi gadaan maaliif barbaachisaa kanneen jedhu jiru. Abbaan Gadaa Booranaa Abkura Jaarsoo isaniif bammisiisa. Gadaan addunyaa ammaa fi fakkeenya guddaa taatee jirti. Sirni diimokiraasiitu madditii yookaan hunditii isaa sirna Gadaa Oromoo tan jedhan. Aadaa ta'een sirna Gadaa Oromoo keessatti fakkeenya namni yoo sii fudhanne abbaan Gadaa tokko waggaa 8 biyyi bulcha. Ado jaalatamteellee dabarsitee Gadaa taantuu baalli kennite. Gadaan nagaaf keessa qabdu wanni isiin addunyaa barbaachiftuu fi tokkummaaf keessa qabdi, jaalala of keessa qabdi, beekumsa uumaa ka uumamaallee addunyaa fi hin gumaachiti. Kanaaf addunyaa tanaaf Gadaan barnootaati. Sirni dimokiraasii marroo hedduu biyyoota lixaatiin himama. Hayyuun buleessii Dr. Gammachuu Magarsaa dimokiraasiin addunyaa eessa akka kaate